Egaa obboloo tokko arramoo biyyoo tokko qabadhee dhufeetiin jira akkuma argaa jirtanii sarratanyaadhaa fi ijoollee madaamtii jechuudha. Egaa namoota baay'een ijoolleen akkanaa mana keessa jiraachuu dandeessi. Yaa ta'u malee ijoolleen keenya yeroo baay'ee daa'imaan illee warreen walitti bu'anii hin jiru jechuudha. Ijoolleen isaanii ijoolleen arabaanii beektu baalageedha. Sarratanyaa rukutti miidiyaa irratti illee yeroo baay'ee nan arga. Akkasumallee bakka adda addaa yoo deeme mana namaatti illee nan arga. Ijoollee baay'een beektanii sarratanyaa hin rukutti waan barbaadde gooti jechuudha. Ashuma harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanaal YouTube iskaachiraatti argamtan jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha. Egaa maal seetanii obboloota koo akkuma argaa jirtanii ishiin gaffaate gin kaameraan argaatii jira. Yaa ta'u malee ishiin titinnaa godhatte maaliifi callisti jechuudha. Daa'imti xiqqishoon tuni namni kaayyoo qabu beektanii obsa qaba. Namni kaayyoo qaba. Yaa mana san keessatti nafanii ni ba'u namatti dhaga'ama beektanii daa'imti si gadi gaafa si gaffaatu yookiin immoo si rukuttu yookiin immoo eenyu siin jettu taaggazuudha. Keessattuu immoo daa'ima isaanii bakka kennuufi miti. Bakka kennuuf yoo nasin jedhu wajjin qoosu dhiisu. Yaa ta'u malee bakka maaliifi achitti naftu waan ta'eef wanti hin dabarre hin jiru hin darba waan namatti hunduyyuu yaa ammasitti immoo tiitinnaadhaan eeggachuu yookiin immoo obsa godhachuun barbaachisaadha jedheetii yaada. Egaa ijoollee baay'een ijoolleen akkana gootee ijoolleen akkana gootee na rukuttee anjufana irratti tuftee akkana na gootee jedhanii kan himatan baay'eetu jiru jechuudha. Yaa ta'u malee obboloota koo har'aa tokko isiniif hima. Keessattuu ijoolleen amma dhuftan gaafa ijoolleen isaanii sin rukutanillee waan barbaadanillee osoo sin godhanii deebistanii daa'ima isaanii rukutinaa daa'ima isaanii hin tuqinaa jechuudha. Maaliif jennaan akka biyyootatti daa'ima rukutuun yookiin immoo ishiin illee gaafa sana rukutte isaanitti himadhaa malee deebitanii daa'ima sana hin tuqinaa. Maaliif eenyu guddaadha. Qixaati guddaa indoo maatiin uyyuu gaafa daa'ima rukutee mirgi daa'immanii eegamaan biyya kana keessatti rukutuu dhiisee maa waan barbaade sin goone daa'imti daa'ima yaa beektanii namoota akkanaa kanaaf immoo yeroo baay'ee oosini danda'an manuma bakka ijoolleen sin cinqitu ijoolleen akkanatti sin rakkisti yoo ta'e biraa ba'u malee falli hin jiru jechuudha. Daa'ima namaa garuu harkaan akkanuma jettanii too hin tuqinaa. Ishiin garuu hin tuqne akkuma argaa jirtanii mucattiin gaffaa jirti. Dhugaa nama biraatillee fakkeenya ta'a jechuudha kun. Maaliif viidiyoon kun nama ijoollee baay'eedhaaf fakkeenya akka ta'uuf. Ijoollee amma fakkeenyaaf daa'imti sun nama tokko ta'ee ijoollee tokko taate daa'ima san xiffiidhaan dhufti yeroo san dubbii dhufaa jechuudha. Daa'imti tuni daa'ima xiqqoodha. Yaa beektanii yookiin daa'imti takka asabiyyaa rakkoo qabaatu dandeetti yeroo baay'ee iniyyiti daa'imti isaanii ni beektu hundi keessanii warreen daa'ima guddistanii takka immoo beektanii daa'imti araboota baay'een isaanii baalageedha. Baalageewwan isin jedhu immoo inni ashqaabatti daa'imti maatiin waan eenyu jedhanii kanaafiyyuu gaafa daa'ima mucayyoon tun immoo fakkeenya namootaaf intaati jedheetiin yaada ijoollee keessattuu amma dhufanii iddoo akkamitti daa'imti naa gadi na rukutti jedhanii daa'ima san deebisanii rukutuu yookiin immoo bakka hin gaffa'u odoo rukutte odoo gaffaate hin dandeessi garuu beektanii bakka yaa'u qarshiin tun biddeen tun waan nama hin goone hin qabdu kanaaf callisteetuma tuffatteetuma jaluma isin jettee jechuudha. Kanaafuu maal jechuu barbaadetanii isinillee ijoolleen akkanaa waan akkanaa kun gaafa isin mudate isinillee akkanumatti tuffadhaati daa'ima isaanii bira darbaa yeroo kunaa waanuma feeyyoo ta'e daa'ima isaanii harkaan qabuun nawriidha biyya arbaa keessa kamii jedhattu isaan tuyyuu daa'ima isaanii gaafa rukutan amma fakkeenyaaf daandii irratti poolisiin argee waggaa 15 qixaatiin jechuudha. Kanaaf sarratanyaan immoo daa'ima rukutuu dhiisii afaan gaafa itti dubbatte sirrii miti. Kanaafiyyuu isaanitti himattu malee daa'ima isaanii harkaan qabuun nawriidha siniin jechuun jaalladha. Kanaaf mucayyoo wayiitti turee beektanii ni yaadattu ta'ee turee jira wanti isaa. Kuweetitti ijoollee baay'eetu ture isheen nama tokko taatee hojjetti. Mucayyoon tun naannoo waggaa 15 jedhanii ijoollee baay'een bakka uffatanii tokkosii kana godhii kana godhii jedhanii
ያው mucayyoo sun sarratanya sanii rukutte jedhanii gaafa rukuttuu ishiin bakka aartee waan jirtuuf ishiin deebistee rukutte mucayyoon sun enduute jedhan na mucayyoon sun hidhamtee naannoo hoggaa 10 olii hidhamtee duutiitti faradamee ajjeefamte Kuwait keessatti jechuudha. Kanaafiyyuu daa'ima isaanii dhugaa dubbachuuf sababa bakka Saawudiillee waan akkanaa kun hin jira. Ni yaalattuu ta'e garuu dhugaa dubbachuuf yookiin manuma sanii ba'uu malee yookiin immoo beektanii isaan odoo sarratanyaan ijumaamaadhaan ulaalte waan odeeffannoo kanaa qabaniif hin teessisan jechuudha sarratanyittiisan. Kanaafiyyuu daa'ima namaatitti hin dubbatinaa obsaa godhadhaa sinin jechuudha. Yeroo baay'ee beektanii Filipiinoonis waan daas nama jettu keessaa daa'ima isaanii dhugaa dubbachuu fi haala bareedaa fi haala amala gaariidhaan wajjin jiraatti. Garuu ijoolleen keenya beektanii baay'een isaanii naaroo odoo amma fakkeenyaaf ijoollee keenya ta'e gaafa akkanatti gaffoo kana xiffiidhaan dirree rukutuu danda'u dhugaa dubbachuuf laazim hin jedhan. Ugaandonnii fi keenya namni zim hin jiru hin callisu jechuudha. Garuu isaan beektanii tiitinnaa qabu. Tiitinnaa hongsin jedhu obsa jechuudha. Obsa sirriitti qabu jechuudha. Ijoollee haala isaanii ijoolleedhaan walii galuu danda'an bakka afaan isaanii afaan tolanii jiraatu garuu hojii hin danda'an. Nuti irraa hojii danda'a garuu maaliif jaallatamu afaan mi'aawu. Afaan mi'aaniitu jiraatu isaan jechuudha. Osoo waanuma feeyyuu balleessanii isaan akkas ittiin eenyuun jedhan Araboonnis illee ta'e jechuudha. Baay'inaan daa'ima guddisaadhaaf amma Filipiinota maaliif fudhatu daa'ima akka waan jaalachuus baatan afaan itti tolu beektanii hin callisu bakka amalaan qabu. Kanaaf kan guddisa ijoollee ta'eef yeroo baay'ee Filipiinoonni barbaadamtus jechuudha. Kanaafuu biyya ormaa keessatti immoo maal nu barbaachisa afaan tolu afaan mi'aawu nama barbaachisa. Ani barbaadu ani mana akkanaan jijjiirradhaa ta'uu baatee minaamin jedhanii jechuun kostaarraa ta'uu barbaachisu. Maaliif biddeeniif dhuftee hanga kontiraata kee xumurattee biraa deemtutti afaan toltee gadi jettee isaan wajjin jiraatu malee bakka beektanii lol akkasumas immoo waan akka aarii kostaarraa taate na wajjin isaan hin jaallatan waan ta'eef Araboonni. Kanaafiyyuu kostaarraan jechumayyuu nama hin ga'u. Kolfiteetuma afaan toltee lasallaseetii maalidha jedhu silaa mammaaksa wayii jira. Kanaafiyyuu afaan tolaa ijoollee nama immoo hin tuqinaa sinin jechuun jaalladha. Ijoolleen tuni dhugaa dubbachuuf ijoollee baay'ee akkanatti kan mana hidhaa galee ijoolluma tana hodoorree reebde jedhanii namoota baay'eedha dhugaa dubbachuuf namoota sanummoo hin baasan rakkoo kana seenan an ijoolleedhaan wal qabate kana taanan biyya Arabaa keessatti mana hidhaa gaafa seenti hin baasu achi keessaa dhugaa dubbachuuf. Kanaafiyyuu ijoollee namaa akkanuma jettanii harkaan hin tuqinaa yoo sinii ta'uu baate bra sokkuu malee daa'ima namaa tuquun sirrii miti. Amma akkuma argaa jirtan dhugaa dubbachuuf fakkeenya siniif ta'a jedheetiin yaada. Maaliif Filipiinoonni tun amma feeyyuu diffee akka waan danda'u tokko haqimii isaa malee itti dhiyaate odoo dhooftee odoo xanaggartee hin dandeessi. Garuu maaliif qarshii biddeenaaf waan ta'eef akkasii biddeentu waan nama hin goone hin qabdu. Kanaaf hangammoo beektanii hanga achi geenyutti hanga kaayyoo keenya galmaan ga'utti geduma jenneetuma buluudha sinin jechuun jaaladhaa sumarraanii. Innaa akkasii dhugaa dubbachuuf baay'een ijoollee namoota baay'een inni aartuu ta'e beektanii mana madaamii wajjin jiraatuun hin danda'amtu. Har'a amaluma gaafa amala godhatte amaluma gaarii gaafa qabaatte bineensuma wajjin jiraachuu dandeessa. Gaafa dhugaa dubbachuuf namni amala qabu nama kam faanayyuu walii galee wajjin jiraachuu danda'a. Garuu namni amala hin qabne nama kamiyyuu faana jiraachuu hin danda'u. Nama kamii faana afaan osoo afaan wal beekuu baatanii amalaan wajjin jiraatu. Naa kan sinin jedhaa viidiyoo biraatiin kan walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa. Nagaan naa ta'u.